Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel keenya abbaa nagaa nuftanii Dr. Bocaalaadha. Egaa naaf qalchaa gidduudhaan badeen ture. Haaluma jireenyaatti xinnoo biizii ni godhe amma deebinee dhufneerra. Har'a keessummaa tokkoon qabadhee isiniif dhufee jira. Barataa qaxalee bara kanaa keessaa tokko kan ta'e barataa wayiin isinii qabadhee dhufee jira. Inni kallattiidhumaan ofaa beeksisu isumarraa dhageessu maqaa fi eenyu akka ta'e isumarraa dhageessu achi booda turtiin keenyas isuma wajjin ta'a jechuudha. Mee hordoftoota keenyatti of nu beeksisi. Galatoomii Dooktar. Maqaan kiyyaa Naa'ol Waamii jedhama. Intiraansii bara darbee qoramee amma intiraansii qabxeennaa dhufee gara yuunivarsiitiitti deemaatan jira. Ayyee. Jalqaba irratti baga gammaddee jechuun barbaada. Maaliif mucaan kun qorumsa baranaa kan barattoonni hedduun ibin parsantii 3 naannoo parsantii 3 kan yuunivarsiitii galan yoo ta'u, barataan kun garuu qabxii olaanaa 601 fiduudhaan mana barumsaa isaaniirraayis akkuma biyyaattis barattoota qabxii olaanaa galmeessan keessa galuudhaan gara yuunivarsiitii deemati kan jiru. So mee maaltu sitti dhaga'ame gaafa firii kee kana argitu maaltu sitti dhaga'ame? Gaafa firii kana dhaga'u namatu nutti jalqaba. Namatu sitti jalqaba hin dhageenye ilaallenni harka sa'aatii 5 walakkaatti neetwoorkiin jiru yoodha. Ganama daayirektariin mana barumsaa keenya bilbilee baga gammaddanii yoo jedhu yeroo sana arginee ilaallee 601 Rosan baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame maatii keessan. Maatii keettis akkam gammachuu maatii maal fakkaata ture? Baay'ee gammadanii yoodha. Qabxii olaanaa fiduu qofa odoo hin ta'in parsantii 3 keessaa tokko ta'uun isaatu wanna guddaa ture. Isuma arganuu baay'ee gammadanii yoodha. Dhugaadha. Baranaa haalli ture akkuma namni beeku qorumsi baranaa kan barattoonni hedduun itti even qabxii darbee isaarree itti argachuu dadhabanidha. Barrisaayii isa kan walumaan beeknu. Hayyee mee akkami qabxii kana hanguma eegde fidde? Kanaa ol eegde moo kanaa gadi moo akkami? Qabxiin ani jalqaba kan yaadee hojjedhe qabxii yuunivarsiitii barbaade kan na filachiisuu danda'u fiduun barbaada yoodha. Kana jedhee lafan kaawwanne garuu yuunivarsiitiidhuma barbaade seenuu University Addis Ababa kan na seensisoo ta'e gahaa ture. Isumaan argadhee gammadee jira. Ayyee baga gammaddee. Akkamii iccitiin qabxii olaanaa kana itti fidde akkamii keessattuu bara kana akkuma dura jenne barataa hedduun qabxii xinnaadha kan inni fide. Ati immoo haala jiru kana hunda damdamattee qabxii olaanaa galmeessitee jirta. Akkamii iccitiin waan kana ittiin galmeessitee fi qophiin qorumsaaf kanaaf taasiste maal fakkaata? Warri biraallee akka irraa baraniif hanga tokko. Iccitiin kanaan dura barattoonni kaanis akkuma hojjetanitti dubbisuudhuma qofa. Yoo dubbiste yeroo kee ajjeesuu dhiistee wanna taane irratti wanna nama fayyadne irratti yeroo ajjeesuudhaan yeroodhuma kee haalaan fayyadamtee dubbistee gaafa qoramtu inni fakkaatti. Wanni iccitiin adda jedhamu jiru. Iccitii addaan qabu dubbisuudhumaadha kana. Dubbisuudhuma. Yeroo wanna taane irratti ajjeesanii sammuu wanna taane irratti ajjeesanii hin danda'amu akkanatti jechuun dubbisuudhuma qofa bakka. Yeroo kee haalaan fayyadamtee. Bilbila ni qabdaa? Bilbila hoon jedhu bilbila smaartifoonii bilbila ammayyaa. Bilbila qabachuun an qaba garuu yeroo baay'ee kan itti fayyadamu kompiitaraan. Kompiitaraan? Dhimma barnootaatiif fayyadamta? Kompiitaraan laaptooppii takka nan qaba. Ishumaanan dubbisa. PDF garaagaraa nan qaba. Ishumaanan dubbista. Onlaayinii isin dubbista? Sooshaal miidiyaa fayyadamta? Waan akka tiiktookii, feesbuuk, maal yuutuubii? Nan fayyadama hanga ta'e teelegiraamii, tiiktookii, yuutuubii keessattuu sirriitti fayyadamu barnootaaf. Dhimma barnootaa wal qabatu? Baay'ee nama fayyada waan ta'eef yuutuubii keessattuu sirriitti fayyadama. Tiiktookii kanas yeroo tokko tokko numa ilaalla. Numa ilaalta? Ittiin bohaaruudha. Hayyee bareedaadha. Mee egaa akkuma beekamu bara darbee haalli qorumsaa xiqqoo baroota darbanirraa adda ture. Chaalenjii irree ture.
balaan adda addaarree bakki itti mudatanii jira. Maatiin hedduun illee dallansuu bakka itti agarsiisanii jira. Haalli qorumsa bara darbee akkamitti argatte ati? Wanti si mudates ta'ee haala qorumsa bara darbee kana akkamitti ilaalta? Haalli qorumsaa baroota lamaan darban kana keessatti barattoonni hojjetan baay'ee kufe waan ta'eef qabxii isaanii sirriitti hin dhufneef waan ta'eef barana hin fooyyessan jedhetan yaada. Yuunivarsiitii nu galchanii ifin korra jedhumaafuu baay'ee namatti ulfaataa yoodha. Garuu rakkoon ture rakkoonni guddaan haalli nagaa sirrii mootiyoodha. Barattoonni kukkufuu hin jiru guyyaa qormaataa inni akkas rakkoo ture yoodha. Kanaaf gaarii ture yoodha korra jaambisuu irratti keessattuu. Hanni baay'een turre. Hanni baay'een turre. Hojii guddate. Barattoonni maaliif kukkufu? Barattoonni tokko beekanis kan kufu jiru. Tokko immoo rifaatuun irraanis kan kufan jiru. Akkasitti kukkufu. Barattoota kaanis arganii kan kufan jiru. Warra kufeessan argee warra kufa jira. Innis immoo haalli itti nama jeequllee ni jira. Barattoota biraallee. Mudannoon ati dhibba qorumsaa yuunivarsiitii isaa ta'uu karaatti wanti si mudate hin jira? Mudannoo illee hin qabu. Garuu guyyaa tokko kaaffee deemnee yuunivarsiitii keessa gaafa qoramaa jiru kaaffee deemnee hiriyaa keenya tokkotu nyaatan ajajaa nyaanni natti hin tolle jedhee ajajuudhaaf gaafa deemu achi teenyee birriin kaffalamee hanga nyaanni dhufutti eegaa ture. Gaafa akkasitti eegaa turu dhagaan alaa darbatame kaaffee keessa mastaawotii cabse. Xiqqoo turu barattoonni achi keessa jiru madadaa kaaffee san guutanii girgiriin uumame achuma isa keessaa tokkoon ture yoodha. Caammaa kiyya naxalaa caammaa kiyya tokko achi tangatee miila tokko miila duwwaa tokko caammaan tokko narra jira yoodha. Isumaanan kaadhee gaafan deemu dormii keenya natti fakkaatee dormii dubartootaatti dormitan ture. Achumaan natti iyyanii achumaan deebi'eetumaan suutuma jedhee gara dormii kiyyaa seenu. Kopheen isin argamne? Kopheen hin argamne dhiisneetuma dhufe. Garuu immoo miidhaa sirra gahee hin turre? Miidhaan narra gahee hin turre. Dubartoota sitti yee dormii dubartoota? Lakki dhiironnis jiru. Caafii irra tata waan ta'eef dhiironnis jiru isaanumatti natti illee achumaan deebi'ee gara dormii kiyyaa. Mudannoo nama baarsudha. Aktuaalii dormii dubartootaa kana seenuun isinillee kaa barattoota waan ta'eef ekskiyuuzii qabdu. Garuu barattoota idileet irratti dormii dubartootaa dhiirri seenee otoo argame disipiliinidhaan irree gaafachiisa. Kan keessan immoo aaraadhaa fi dallaan beektaa waan ta'eef otuma ta'e illee dhiifama qaba jechuu barbaadanii. Mee gara fuulduraatti maal qo'achuu barbaadda? Amma qabxii kanaan fiildii barbaadde muummee barbaadde galuu dandeessa. Ati garuu fedhiin kee waan ati yaadde jira maal galuu barbaadda? Ani fiildiin barachuu barbaade barumsaan ani barachuu barbaade sooftiweerii injiinaringiidha. Sooftiweerii injiinaringii galee baradhee rakkoodhuma biyya kana keessa jiru furuudhumaaf akkasumatti hojjechuudhaaf isa filadhee jechuudha. Ganaan tuqamne biyya kana keessa sooftiweerii injiinaringiin namni baay'ee ittiin dhufe waan ta'eef itti dhufanii sirriitti hojjechuudha. Forshuu fiildii kana baay'ee anuyyuu beeku jiraachuma isaa. Injiinaringii keessa muummeewwan kanan beeka malee sooftiweerii injiinaringiin kun barsiifamaatuma ture miti? Barsiifamaatuma ture. Waggaa baay'eef kan nama ture barsiisaatuma jiru. Yuunivarsiitiin barsiisan xiqqoodha malee jira. Addis Ababa Yuunivarsiitii Astuu hin kennu. Adaamaa Astuu Adaamaa hin kennu. Waajjiraalee baay'ee isin kennu xiqqoodha garuu yuunivarsiitiin kennu. Baay'ee gaariidha jabaadhu muummee bareedaadha. Akkasumas immoo kan dandeettii kee wajjin deemu waan ta'uuf jabaadhu sin jechuun barbaada sirratti. Mee milkaa'ina kee kanaaf qaamni ati galateeffattu? Qaamni ani galateeffadhu jalqaba hunduma caalaa Waaqan galateeffadha. Iccitii baay'ee naa dhoksee waan nan argachuu hin qabne naa kenne
Isatu naa kenna waan ta'eef isa galateeffachuun barbaada. Ayyee. Achuma maatii kiyya yeroo hundaa na cina turanii baay'ee freshness na gochaan turre innumtaa beekatu jedhanii na dhiisanii godha. Firiidamii natti kennanii firiidamiidhuma santu baay'ee na fayyade. Barsiisonni kiyya sana wajjin xaaraa jiran turan baay'eedha. Isaanis galateeffachuun barbaada. Baay'ee kan wajjin xaaraa jiran turan barsiisonni baay'ee. Isaanis galateeffachuun barbaada. Akkuma jiruttu maqaa isaanii kan hin kaasnes hundumaa galateeffachuun barbaada. Kan na gargaaru. Ayyee galatoomii. Kanatti aansuudhaan barattoota si duuba jiraniif akkasumas immoo maatii barattoota hedduutiif akka dhaamsatti wanti ati dhaamtu jiraata. Barattoota na duuba jiraniif kan dhaamuuf hojii isaanii barachuudhaan ta'e boodas yoo barumsa fixan hojii biraa argatanii hojjetu. Akkuma hojii isaaniitti barumsa isaaniis akkuma hojiitti fudhatanii hojjechuu qabu. Dubbisuu qabaatan dubbisuu qabu. Qormaata adda addaa piraaktisuu gochuu barbaadanis gochuu qabu. Qophaa'uu qabu hundaafuu malee hojii isaanii dhiisanii waan taane hojjetan rakkoodhaan hojii isaanii hojjechuu qabu. Hojii isaanii haalaan hojjetan gaara bakka jechuun barbaada. Maatii isaaniitiif immoo firiidamii odoo kennanii fi jechuun jala deemanii pressure gochuunis hin cabsa waan ta'eef barattoota humna isaanii ol pressure gochuunis gaariidha. Yoo barumsi mallee hin taaneef hojii biraa barbaaddachuudha malee barattoota jala deemanii akka baay'ee cinquunis sirrii matu jedhee tanan yaada. Qabxii guddaa kaasee baay'ee bakka kanatti ispeeshaalii barataan naa'ol yeroo baay'ee kan illee eegamu maatiin barattoota yookaan ijoollee isaanii ofitti dhiyeessanii iftoomina gidduutti uumuudhaan ofitti dhiyeessanii ofitti amanamummaadhaan ijoolleen akka guddattu taasisuutu irraa eegama malee ijoolleen yeroo baay'ee maatii akka sodaattu akka isaan yaadda'an yoo taasifaman ijoolleen sun ofitti amanamummaa irratti illee rakkoo horatu akkasumas immoo barnoota irratti illee laafina akkanarree ni jiraata. Akkasumas ijoolleen immoo darbitee illee haalli sababa maatii sodaataniif jecha rakkoon illee yoo isaan mudate maatii isaanii waan hin mariisisneef rakkoo adda addaa keessa galuu waan danda'uuf waan amma barataa naa'ol jedhe kun qabxii guddaadha jechuudha. Maatiin kamiyyuu ijoollee isaanii hanga danda'ameen ofitti dhiyeessanii iftoominaan dhiibbaa guddaa odurratti hin taasisin guddisuu qabu. Anjee yaada kana anillee nan qoodadha. Ayyee barataa naa'ol atis asitti argamtee haasaa kana wajjin taasisuu keetiif galatoomii. Kara fuulduraatti illee immoo barnootatti deemtu kana akka ati milkooftu abdiin qabaa carraa gaarii siin jechuun barbaada. Tole waan carraa kan naa kennitaniifis galatoomii. Ayyee.